Nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu. Waaqayyo inni carraa kana nuuf kenne ulfinaa fudhatu. Waaqayyo har'as carraa nuuf kennee akka nuyi asirraan arginu isa godheef galanni guddaan haa ta'u. Isinitti tolee obboloota keessan irra kaaniifis qooduudhaan hordofaa faarfannaa tokko isin affeereen kallattiidhumaan gara sagalee Waaqayyootti gara waan Waaqayyoo laphee keenya irra kaa'u waliif qoodutti darbina. Waaqayyo ulfinaa fudhatu kallattiidhumaan faarfannaa tokko isin affeera jechuudha. Sattaansuudhaan sagalee Waaqayyoo dhageenyee waliin kadhanna. Isin immoo waliif qooduu hin dagatina isiniin jedhaa eebbifamaa.
waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Galatoomee obboleessi keenya. Ishoo haleluuyaa. Haa galatoomu Yesuus. Bara baraan teessoo isaa irratti olluuf haa jedhu. Olmaa waaqayyoo gaarummaa waaqayyoo obboloota koo nurra baay'eedha. Gaarummaa isaatu nurra jira. Araara isaatu nurra jira. Kanaaf nuyi nama har'aa taane. Mee macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko isiniif dubbiseetan sagalee waaqayyoo waliin dhageenya waliin kadhan. Faarfannaa 34 lakkoofsa 1. Ani yeroo hundumaa maqaa waaqayyoo nan eebbisa. Jajuunsaas takka afaan koo keessaa hin ba'u jedha. Ani yeroo hundumaa maqaa waaqayyoo nan eebbisa yookiin nan faarfadha. Afaan koo keessaas jajuunsaa hin badu. Natti tolus natti toluu baatus mijatus mijachuu baatus yeroo hundumaa ani maqaa waaqayyoo nan eebbisa jedha Daawit. Yeroo baay'ee sanuu kan itti waaqayyoo galateeffachuu yoo barbaadu yoo nuu ta'e qofa yoo wantoota barbaannu arganne qofati galateeffachuun amala gaarii yookiin immoo amala guddaa nutti ta'ee jira. Garuu waaqayyoon galateeffachuun guddummaa waaqayyoo dubbachuun nuu ta'us ta'uu baatus mijatus mijachuu baatus waaqayyoodhaaf galanni bara baraan ta'uutu isa mala. Maaliif yoo jettan inni waaqa haala duwwaarratti yookiin immoo wanta argamuuf hin argamne duwwaarratti miti waaqayyoon kan inni galateeffachuu danda'e. Yoo ta'es ta'uu baatus waaqayyoo isuma sana waan ta'eedhaaf. Akka jedha faarfannaan tokko. Seela hoonee maadellee nagarsilaal tasakka simbiloo dassileenyaan lubbe hoqqotaa lakka. Seela hoonoo maadellee nagarsilaal tasakka simbiloo dassileenyaan lubbe hoqqotaa lakka. Haleluuyaa. Waan ta'eef qofa osoo hin taane isan taaneefis gaafa waaqayyoon galateeffannu waaqayyo moomicha guddaa nu kenna. Fakkeenya gaafa gaara Israa'el warra Israa'el irratti warri kaan lola kaasuudhaaf itti dhufaniti akkas jedhame akkasitti jedhame mootiyyoo Shaafixi yeroo inni irra jirutti hafuurri qulqulluun gaafa dhufee raajotarra bu'u isin uffata keessan duwwaa uffata faarfannaa duwwaa uffadhaati uffata galataa duwwaa faarfadhaati gara diina keessanitti deemaa ittiin jedhe. Gaafa isaan uffata faarfannaa isaanii uffata galataa isaanii duwwaa uffatanii achechee ba'an waaqayyo immoo jarreen diinota warra Israa'el walitti deebise. Galanni maaliif barbaachise yoo jettan galanni wanta inni barbaachiseefi numti kun aniif ati akka waaqayyoon galateeffannuuf waaqayyo nu kaa inni lammataano ila atumti akka waaqayyoon waaqessituuf gaafa waaqayyoon waaqessitu bishaan kee midhaan keetu eebbifama. Isa tokkoffaa isa kana uumamumti kee immoo waaqayyoon galateeffachuu yookiin immoo waaqayyoon waaqa irratti galateeffachuudha. Inni lammataan galanni maal nuuf kenna isa jedhuufiti galanni kan inni nuuf godhu mo'icha nuu kenna. Gaafa nuyi caljennee duwwaarratti cufaa keessa dhaabbannee hidhaa keessa dhaabbannee waaqayyoon galateeffannu waaqayyo mo'icha nuu kenna. Ilaa
Phaawulosiif Sillaas fooqii keessa taa'anii yookiin immoo iddoo mijataa taa'anii miti kan isaan Waaqayyoodhaan faarfatanidha. Mana hidhaa keessa jechuun ila ganaa achi keessaa baasanii immoo Phaawulosiif Sillaas maal godhu beektu isin? Ergamoota boqonnaa 16 yoo dubbistan ganaa qalmatti dhiyeessuudhaaf yookiin immoo badisatti dhiyeessuudhaaf morma irraa kuchisiisuudhaaf malee kan isaan mana hidhaa sanatti galchanii jiran ganaa achi baasanii isaan eebbisuu miti. Kaayyoon jara kan iddoo sanatti akkas godhan jechuudha. Achi keessa mana hidhaa keessatti akka mormi irraa cituuf morma irraa kuchisiisuudhaafiti iddoo sana kaa'an mana hidhaa keessa. Garuu jarri kan nama dhibu keessa isa reebaman keessa sedhaman keessatti Waaqayyoodhaan hin faarfatu turan. Maal jedhanii? Wantati anaaf gootee Gooftaa keessa koo hin badu. Wantati anaaf taatee Yesus keessa koo hin badu. Haleluuyaa. Jireenyi na tadhaa'ee ana taa'ee gaddu. Dhuftee ana gidduu naaf galtee ana fiduu agiddu. Faarfannama bareedaa Waaqayyoodhaan faarfatu tokkotti dhaabbatanii otoo isaan faarfataniidha. Manni hidhaan sun ifaan guute, sochiin guute, cufaan dura isaanii ofiin beekee banameedha. Hidhaa isa bor du'atti akka borii isaa du'atti dhiyaatanitti Waaqayyo immoo gidduu galeetu isaan irraa cite. Maaliif otoo isaan galateeffatanii? Obboleessa ko obboleettii ko gadda qabdaa, cufaa qabdaa, hir'uu qabdaa, dhukkubsataa jirtaa, calcedhiiti Waaqayyoodhaan galateeffadhu. Waaqayyo mo'icha siif hin laata. Kaayyoon seexanaa inni jalqaba akka namni mo'icha hin arganne wanta inni godhu maalidha beektu isin? Tuttuqee nama gungumsiisuu, nama boossisuu, nama waa goggodhuu. Maaliif innis gaafa nuyi galateeffannu akka mo'ichi jiru waan beekuuf galata keenya nu harkaa gatuuf jecha akka nu gungum maaltu nuu ta'e, maaltu nuu godhame akka nu jennuufiti Waaqayyo irratti akka gungum ofii keenya akka gungumnu godheetu karaa galataa nu harkaa balleessa jechuudha. Ani waan tokkoon isinitti hima obboloota tokko haa ta'uu isaa baatu cal jedhati Waaqayyotti galateeffadhaa, Waaqayyotti gammadaa, Waaqayyo immoo mo'icha guddaa isiniif hin kenna. Haleluuyaa! Silaawone maadillee nagarsila tasakka zimbilo dasilenyaan libbee oqota lakka. Ameen, 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 ameen. Ta'uu baatus gaafa Waaqayyoon galateeffannu. Haleluuyaa! Waaqayyos nutti gammada. Gammachuun keenyas nuuf hin deebi'a. Haleluuyaa! Nagaan keenyas nuuf hin deebi'a. Eebbi keenyas nuuf hin deebi'a. Karaan keenyas nuuf hin deebi'a. Bojuun keenyas nuuf hin deebi'a. Maal gaafa goonu? Gaafa Waaqayyoodhaan galateeffannu. Gaafa Waaqayyotti gammannu. Waaqayyo immoo bojuu keenya nuuf hin deebisu. Jedhe Daawit. Ani yeroo hundumaa deeli ganamaaf galgala saatii kan hundumaatti hadukkana haa bari'u ani Waaqayyooni maalan godha maqaa Waaqayyoonan eebbisa. Jajuun kos afaan koo keessa hin badu jechuun saatii 24 yeroo kamitti yeroo ta'uu baattus Waaqayyoon nan galateeffadha. Inni maal kooti fayyina kooti. Inni maal keeti ifa keeti. Inni maal keeti karaa keeti. Inni maal keeti humna keeti. Inni maal keeti gaaddisa keessa dhugaa waan ta'eedha. Erga jedhee booddee lubbuun koo Waaqayyoon of hin jajji. Lubbuun koo ilaa jarana lubbuu keenya kan gargaaru Waaqa duwwaa. Namni lubbuun gargaaru. Doktariin lubbuu hin yaalu. Beekaan lubbuu hin yaalu. Lubbuu keenya kan yaalu Waaqayyoodha. Lubbuu keenya kan eegu Waaqayyoodha. Akkati hin cabne akkati hin banne kan eegus Waaqayyoodha. Lubbuun koo Waaqayyoodhaan of hin jajji. Warri gadadamanis kana dhagaanii hagammadan. Lubbuun keenya gaafa Waaqayyoon of jajju warri kaaniyyuu dhagaanii warri gadadaman warri isaaniif hin taane warri itti dukkanaa'ee jiru
waa keessa jiran warri hidhaa keessa jiran hagammadaniidha. Daawwittu jedha waan ta'eedha. Iddoo tokkotti immoo akka jedhu Daawit waanuma diinonni koo anaaf baay'ataniif yoon isin galateeffadhaa jedha. Daawwittuudha. Waanuma diinota koo anaaf baay'isteef, waanuma warra na tuttuqan naaf baay'isteef, waanuma warra na cunqursan naaf baay'ifteef, waanuma warra na irratti kaan naaf baay'isteef, warra na ajjeesuu barbaadan waan naaf baay'ifteef ani isin galateeffadha. Maaliif ari'atamuu booddee barbaadamuu waan jiruuf, dhiibamuu booddee waan gara bal'aatti ba'uu waan jiruudhaaf, gadi qabamuu booddee gara ulfinaatti darbuu waan jiruudhaaf, waanuma warra na dhiiban, warra na jibban naa baay'isteef yoon isin galateeffadhaa. Haleluuyaa. Qalbii galateeffadha. Gaafa arrafamtu, gaafa jibbamtu, gaafa mee sirratti kaamu, gaafa gadi qabamtu, gaafa sitti cufamu walii galan galateeffadhu. Galatatu kan hunduma isaa si moosisa waan ta'eedhaaf. Galatatu kan hunduma isaarra si dhaaba waan ta'eedhaaf. Galatatu kan hunduma isaarra si dabarsa waan ta'eedhaaf. Haleluuyaa. Dhugaan siniin jedha. Waaqayyo gammachuu nama baay'ee, nagaa nama baay'ee, eebba nama baay'ee, karaa nama baay'ee nan deebisa naan jedhaa jira Hafuurri Qulqulluun. Dhuguma siniin jedha. Caljedhii galateeffadhu. Gammachuun keessanii kan bade haala garaa garaati. Ilaa gammachuun argataniif dhabaniif gammadu miti. Gammachuun Waaqa bira jira. Gammachuu Waaqatu namaa kenna. Gammachuu Waaqatu namaa kenna. Maallaqni gammachuun kennu baraasin. Konkolaataan wantoonni garaa garaa biyyi isin jiraattan gammachuun kennu. Gammachuu kan kennu tokkoof tokko Waaqayyodha. Waaqayyo mana bakka wanti biraan hin jiru gammachuu Waaqayyotu kenna. Waan tokkorrayyuu hin jiru. Sitti cufamee jiraatu. Wantoota garaa garaa keessa jiraatu. Dhiibama keessa jiraatu. Dhugaa siin jedhaa caljedhii galateeffadhu. Waaqayyo immoo nagaa kee deebisa. Waaqayyo immoo cufaa kee bana. Waaqayyo immoo dukkana kee ibsa. Waaqayyo immoo karaa daandii isa kan isaati sitti agarsiisa ammayyuu. Haleluuyaa. Leetaa maassee kabareetaa. Jedheetu lakkoofsa afur yoo dubbistan ani Waaqayyoodhaan nan barbaadadde innis ana jala hin dhowwaate. Gaafa isin galataan gara Waaqayyootti dhiyaatan, gaafa isin Waaqayyoon barbaaddatan inni immoo maal godha beektu isinitti mul'isa. Isin jala awwaata. Meetaa kosoko piichanii naannoo koodaa siyaalaa. Ani Waaqayyoon nan barbaadadhe inni immoo ana jala ana awwaata. Abeet naan jedhe. Abeet Daawit anaan jedhe. Abeet naan jedhe. Natti mul'ate. Na jala dhaqi. Na dhaqi. Dhugaan siniin jedhaam. Gaafa nu Waaqayyotti gammanne jajuu keenyaan Waaqayyotti of kenninu. Waaqayyo immoo nu jala awwaata obboloota. Waaqayyo immoo tolee nuun jedha. Warri isinitti tolaa jiru maaloo? Warri kaanis sagalee Waaqayyo akka dhaga'aniif waliif qoodaa. Ammayyuu waliif qoodaa dhufanii haa dhaga'an. Haa dhaga'an obboloonni keenya. Haa lallabnu wangeela kana walumaan waan ta'eedhaaf. Daanaa soko piichaanaa laboodaa beekilaa soko prootami kilaatiyaa. Hundumti keessan waliif qoodaa daraa keessan sagalee kanaa dhaga'an. Tarii seexanni gurra namaatti waa sagalee itti maa jirti gaafa kana dhaga'u keessaa caba waan ta'eedhaaf. Haleluuyaa. Kan seexanaa hafeetu kan Waaqayyootu argata waan ta'eedhaaf nama. Karaa Waaqayyootu nama argata waan ta'eef. Daandii Waaqayyootu nama argata waan ta'eedhaaf. Haleluuyaa. Kanaaf isiniin jedha yeroo hundumaa qoodaa kana isiniin jedhu. Yeroo baay'ee isaan argitu asirraa qoodameen diingata argeen natti dukkanaa'een jira. Asiin achiin dhufeen garuu narraa ife naaf baname nan fayye abdiin argadhe nan jajjabaadhe namoonni tokko dhuguma isiniin jedha. Namni sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dadhabuu du'a. Namni sagalee Waaqayyoo gaafa dhaga'u hin fayya hin gargaaramu hurriiba nama ta'a. Lallaba kana yoo waliin seera goonee waliin lallabne lubbuu baraaruu dandeenya waan ta'eedhaaf. Haleluuyaa. Barbaaddadhee na jala awwaatee sodaa hundumaa keessaas na baasee jedha. Jedheetu lakkoofsa 5 yeroo hundumaa sagaleen dubbachuu barbaadu illa lakka jedhaa. Gara isaa ilaalaa fuulli keessanaa ifu deebitanis gaariidhaan qaaniidhaan lafa hin ilaaltan. Eenyuun galataan gammachuudhaan erga dhufee booddee lakkoofsa tokko irraa kaatanii 34 yoo dubbistanii
galatan na Muhammad ni jala awwaat erga jedhe booddee sodaa hundumaa keessaa na baase erga jedhe gara isaa ilaalaa fulli keessa na ibu deebitanii qaaniidhaan lafa laaltanii hiyyalleeyyatanii maaliif gara Waaqayyo galataan dhiyaata waan ta'eef kan isin ilaaltan Waaqayyo waan ta'eef kan isin barbaaddattan Waaqayyo waan ta'eef jedheetu dubbata. Namichi gadadamaan sun yommuu iyyate Waaqayyo isaaf dhagee rakkina isa hundumaa keessa isa baase isa oolche. Ergamaan Waaqayyo naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii buufata isaaniin oolchase. Haleluuyaa. Gaafa nu sodaa guddaadhaan rummaa guddaadhaan gaafa Waaqayyoon sodaannu ilaalaa gaafa nu Waaqayyoon sodaannu gaafa nu Waaqayyoof gadi jennu tole situ sirriidha gaafa nu jennu tole situ beekaadha gaafa nu jennu tole situ abbaa gaariidha gaafa nu jennu tole situ waaqa sirriidha gaafa nu jennu ilaalaa Waaqayyo immoo ergamoota isaa nu erga lakkoofsa darba dubbisa ergamaan Waaqayyo naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii buufata isaaniin oolchas buufachuu duwwaa miti jiraachuu duwwaa miti guyyaa rakkinaattis gaafa nu Waaqayyotti of gannee jiraan gaafa nu Waaqayyoon galateeffannu gaafa rakkinaattis gaafa du'aaf jireenya gidduutti nu oolcha ergamaan Waaqayyo naannoo keenya buufatee waan jiruuf nu oolcha waan ta'eedhaaf nu oolcha ergamaan Waaqayyo nu oolcha. Dhuguma du'aaf jireenya gidduutti kan nama oolchu eenyu obboloota hafuura keenya gidduutti kan nu qaqqabu eenyu hoola haleluuya. Waaqayyo yoo ta'e malee isa yoo ta'e malee maal gochuu dandeenya? Waan tokko gochuu hin dandeenyu. Haleluuya. Gaarummaan Waaqayyo attam gaariidha. Lakkoofsa 8. Isin isa mi'eeffadhaa ilaalaa namni isatti kooluu galee haa gammadu jedha. Gaarummaan Waaqayyo attam gaariidha. Gaarummaan isaa araarri isaa siijiraan isaa mucaa kosiin jechuunsa attam gaariidha. Warri mi'eeffatanii hin beekne iyyuu warri Waaqayyoon kana hin beekne iyyuu jedha. Isa mi'eeffadhaa ilaalaa namni isatti kooluu galu haa gammadu. Maaliif isa hin oolcha ka Waaqayyooti hin gargaara ka Waaqayyooti hin fayyisa ka Waaqayyooti hin gammachiisa ka Waaqayyooti irraa bana ka Waaqayyooti karaa itti agarsiisa ka namni gaarummaa Waaqayyoo attam gaariidha. Isa mi'eeffadhaa ilaalaa namni isa koolutti galu haa gammadu. Warri Waaqayyoon sodaatan homaa hin dhaban. Warri maal ta'an gammachuu miti. Warri Waaqayyoodhaan sodaatan homaa hin dhaban. Kanaaf isin warri isaaf qulqullooftan isa sabeeffadhaa. Warri Waaqayyoodhaaf qulqullaan yookiin immoo adda dhabaan homaa hin dhaban. Itti fufee leenci isaa billaayyuu hin dhaba jedha. Leenci isaa billaayyuu hin dhaba. Hin beelaas. Warri Waaqayyoon barbaaddatan garuu waan gaarii tokkollee hin dhabanidha. Warri Waaqayyoodhaan barbaaddatan garuu leenci isaa billaayyuu yoo dhabe leenci hin beelaas hin dhabaseedha. Macaafni qulqulluun kun garuu kan nama dhibu keessa warri Waaqayyoodhaan barbaaddatan waan gaarii tokkoyyuu hin dhaban. Warri Waaqayyoof qulqullaan warri Waaqayyoof jajatan warri Waaqayyoodhaan ilaallatan yeroo kamittiyyuu waan barbaachisaa tokkoyyuu hin dhabanidha. Lakkoofsa 9 yoo dubbistan hin dhabin maqaa Yesuus Kiristoos ammayyuu hin dhabin. Hin dhabinati. Ila kun eebba hin dhabin waan barbaachisaa makam waan Waaqayyoon gammachiisu waan Waaqayyootti tolu kam hin dhabin mana kee keessaa hin dhabin takkamayyuu hin dhabin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhabina. Hin dhabanidha ka warri Waaqayyoon barbaaddatan macaafatu jedha bara. Amiti warri Waaqayyoon barbaaddatan tomaayyuu hin dhaban isaanitti hin argatu. Ilaagaa itti fufee maal jedha beektaa jiru. Kottaa yaa ijoollee nana dhaggeeffadhaa ani immoo Waaqayyoon sodaachuun isin barsiisa. Waaqayyoon sodaachuun isin barsiisa. Maaltu jira? Waaqayyoon sodaachuu keessa eebbatu jira. Waaqayyoon sodaachuu keessa balbala banamaatu jira. Waaqayyoon sodaachuu keessa wanti hundumtu guutuudha. Waaqayyoon gaafa sodaan wanta nuyi hojjennu hundumaatu wal luuqixxaata. Waaqayyoon sodaachuu keessa balbala banamaatu jira. Waaqayyoon sodaachuu keessa eebbatu jira. Waaqayyoon sodaachuu keessa fayyinatu jira. Mee kottaa jedha kan lakkoofsa 11 mee kottaa yaa ijoollee Waaqayyoodhaan sodaachuun isin barsiisa. Gaafa nu Waaqayyoon sodaan jira jechuudha. Jira
jina wantun dumtu eebbatu jira. Barakataalle salaamaalle gaafa waaqayyoon sun maal jechuudha waaqayyoon sodaachuu maaliif barsiisa nana ati jireenya hin hawwitaa ila jireenya hin hawwita yoo ta'e gaaffii gaafa nama nan siin jedhan siin jechaa jira jechuudha nama nana ati jireenya waan gaarii hin hawwitaa jedheetu itti fufama nama nana ati waan gaarii hin hawwitaa waaqayyoodhaan yoo sodaat wanti gaarii waaqayyoon sodaachuu keessa jira. Jireenyi bareedaa waaqayyoon sodaachuu keessa jira. Eebbi bareedaa waaqayyoon sodaachuu keessa jira. Wow, hallelujah. Gaa'illi bareedaa waaqayyoon sodaachuu keessa jira. Jireenya gaarii hawwita waan gaarittis gammaduufis bara dheeraa jiraachuu hin jaallatta. Maaliif gaaffii gaafate? Yoos jedhaan lakkoofsa 13 yoo dubbistan arraba kee hamaatti afaan kee sossobatti dubbachuutti eegi. Yoos jireenya gaarii jiraachuu yoo barbaadde bara dheeraa umurii dheeraa jiraachuu yoo barbaaddeedha lakkoofsa 13 yoos arraba kee waan hamaatti sossobatti dubbachuutti eegiidha. Tokko lama wanta hamaatti fagaadhu gaariis godhi. Lama ila naggeeffadha jireenya gaarii waan gaarii jiraachuu yoo barbaaddan jireenya gaarii hawwitu jedheetu jireenya gaarii hawwitu jedheetu waan gaariitti gammaduu siin feetu jedheetu umurii dheeraa jiraachuu barbaaddu yoos jedheetu tokko arraba kee hamaatti sossobbaatti eegeedha. Lama wanta hamaatti fagaadhuu jedha. Sadii gaarii godhiyeedha. Afur nagaa barbaadi duukaas bu'ii jedha. Isaan kana godhiyeedha. Jireenya gaarii argachuu yoo barbaadde umurii dheeraa jiraachuu barbaadde isaan kana godhiyeedha. Gaafa ati isaan kana gootu kan hundumtu jireenyi gaariin jira umurii dheeraan jira jedheetu isaan kanatti dubbata. Lakkoofsa 15 lakka jedha. Iji jedhan gaaf inni hiika asuma kana hiika. Iji waaqayyoo gara warra qajeelotaa hin ilaalu. Erga sana jireenya gaarii jiraachuu barsiisee booddee iji waaqayyoo gara warra qajeelotaa hin ilaalu. Kanaaf itti Yesuus Kiristoos ani qajeelaa waan hin ta'eef isinis qajeelota taa'edhaam. Iji waaqayyoo gara warra qajeelotaa hin ilaalu. Gara warra waaqayyoon sodaatanii hin ilaalu. Gurri isaas hin dhaggeeffata. Gurri isaas isaan hin dhaggeeffata erga jedhe booddee warra hamaa hojjetan garuu seenaa isaanii lafa irraa balleessuudhaaf waaqayyo nyaara isaanitti hin guure. Jalloota warra isan dhageenye warra isaaf hin dhambitamne warra qajeelota hin ta'in Kiristoositti amanuun keenya baasee qajeelota nu godheera. Kiristoositti amanuun keenya qajeelota nu godha. Kiristoositti garaa guutuu amannee jira taana nu qajeelota. Jalloota garuu lafarraa balleessuuf seenaa isaanii iyyuu jedha lakkoofsi 16. Seenaa isaanii iyyuu balleessuudhaaf waaqayyo nyaara isaanitti hin guure. Eenyutti warra jallootatti isaan jireenya hin qaban, isaan bultoo hin qaban, isaan karaa hin qaban. Isaan balleessuudhaaf isaanitti nyaara hin guure. Yereetu yeroo qajeelonni gara isaatti iyyatan waaqayyo isaaniin nagaa. Ni rakkina isaanii hundumaa keessaa isaan hin baasa. Waaqayyo warra gaaraan isaanii cabeetti dhiyoodha. Uffee warra yaadni isaanii caccabee bullaa'es hin fayyisa. Waaqayyo warra garaan isaanii cabeetti dhiyoodha. Warra gadi jedhanitti isaanii dhiyoodha. Garaa isaanii cabees hin fayyisa. Wanta hamaa nama qajeelaatti wanti hamaan jira galalaal. Wanti hamaan nama qajeelaatti hin baay'ata. Waaqayyo garuu kanuma hundumaa keessaan isa hin baasaa jedha. Ilaalaa maaliif amma yeroo tokko kana darbeen kanatu natti uf geeddan kana darbeen immoo kana dadhabe jenna miti. Wanti hamaan nama qajeelaatti hin baay'ata. Garuu waaqayyo kana hundumaa isaa keessaa immoo isa hin baasa hin oolcha jedha. Kam namatti tola caaffanni kun. Nama qajeelaatti wanti hamaan hin baay'ata. Bizaat waggaa busuunu. Nama qajeelaatti waggaa busuunu
makaraa ብዙ ነው ግን waaqayyo achuma keessaa isa hin baasa jedha. Achuma keessaa immoo waanuma itti baay'atu sana keessaa immoo isa hin baasaa jedha. Haleluuyaa. Jedheetu lafee dhagna isa hundumaa inni in eega. Nama qajeelaa jechuudha. Lafee isa hundumaa inni hin eega. Isa keessaas tokko illee hin cabu. Nama qajeelaa jechuudha. Hamminni nama jal'aa in ajjeesa. Warra nama qajeelaa jibbatanittis yakki in murama. Waaqayyo lubbuu hojjettoota isaa hin fura. Warra isatti koluu galan keessaas tokko illee yakki hin muramu jedha. Warra kan waaqayyo ta'anitti garuu yakki hin muramu jedha. Lubbuu warra kan isaati garuu waaqayyo in fura jedha. Warra qajeelota garuu maaliin ta'uudha? Tokkoon cubbuun itti furamu yookiin immoo itti muramu tokko illee hin jiru jedha. Haleluuyaa. Mee waaqayyoodhaan hin kadhanna gabaabaamatti Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Mee laaraa da'uudhaa maalaas soko prooti vilivaaraa laabaadhaa boodaa baadhaa boos. Waaqayyoodhaan hin galateeffanna waaqayyoodhaan. Akkuma macaafa qulqulluutti barataa oolle sanatti jajuun koo afaan koo keessaa hin badu jedhe. Waaqayyoon jajachuun afaan koo keessaa takkumayyuu hin deemu jedhe. Isaa booddee wanta ta'u egaa argattaniittu jedheetu yeroo waaqayyoodhaan barbaadadhe waaqayyo immoo ana jalaa uwwaate jedha. Uffee leelaa baanaas soko pirootiif eklaaxiya. Afurri qulqulluun akkas naan jedha. Namoota gammachuun sin jalaa bade. Gammachuudhuma boqonnaa namoonni dhabdaniif. Waaqayyo gooftaan namoota kanaaf boqonnaa kenna. Aara galfiin kenna. Gaaddisan ta'aaf. Gaaddisan ta'aaf. Namootuma uffee jedhanii aara galfatantu jiru. Warra amma dhuftanii waan isinii godhun qabu. Sagalee waaqayyo xuruutti dhageenyeera. Uffee jedhanii namootuma uffee jedhanii isaaniif bariisisu. Namootni dukkana keessa jiran isaaniif bariisisu namoota baay'eetu jiru naan jedha gooftaan. Namootuma haala karaa bahuu illee dhabdanii waan keessaan baatan illee dhabdanii kallattii ittiin baatan dhabdanii rakkina hamaa rakkina garaagaraa keessa jirtaniif hafuurri qulqulluun karaan isiniif baasaa. Nagaa keessanan guutuu godhaa. Boqonnaa keessanan guutuu godhaa jedha gooftaan. Leelaa ba'oosoo koppuu joomakki abaraatoos. Guutuu ta'a boqonnaan keessan obboloota. Namoonni garaan keessan cabe. Namoonni wantoota garaagaraadhaan garaan keessan cabe. Namoonni qalbiin keessan cabe. Namoonni aara galfii dhabdan hafuurri qulqulluun la boqonnaan sinii kenna. Amma yeroo kanaa kaasee uffee jettanii namoonni amma yeroon ani sagalee waaqayyo dubbadhaa ture nagaan keessan deebi'aa turtan baay'ee keessantu jirtu. Asirraa milikkita barreessuu dandeessu. Namoonni baay'een isinitti tolaa ture. Namoonni baay'een keessan aara galfataa turtan. Hafuurri qulqulluun natti dubbata waan ta'eedha. Egaa ammayyuu isiniif dabaleetan akkasiniin jedha. Haara galfii dukkana kana dabarsee waaqayyo. Cufaa keessan banee waaqayyo. Isinii keetu waaqayyo. Boqonnaa gaarii boqonnaa nagaan isiniif kenna jedha hafuurri qulqulluun. Duratee guutamaa jedhatee duraattuu guutamaa jedhatee durataa guutamaa jedhatee hin beeku asirraa argaan jira. Namni kun dhagaa jirtu yoo ta'e dafii deebii laadhu maqaan kee argamaa jiru. Abbaan kee guutama yaa ila amma ammaatti wanta akka hin gammanneefis akka aaran galfanneefis si godhu waa hedduutu jira. Atis qabamtee jirta dhimmi kees qabamee jira duratee guutama. Amma garuu waaqayyo akkas naan jedha. Siinis hidhanii kaa dhimma kees nanii kaa keessa gammachuu keessa keetiifis hiikaman godhaa. Keessa keetu hiikama ammaan booddee jedhe waaqayyo gooftaan. Waan kee hundumtuu hiikamaa ta'a.
keessi keessa gammachuun hin guutaa. Na galateeffatta galataafan si dhaabasiin jedha Hafuurri Waaqayyoo. Yes, hallelujah. Amma ammaatti garuu lapheen keessi qabamaadha. Dhimmi keessi qabamaadha. Ammaan booddee garuu hiikamatu ta'a. Waan amma itti rakkataa jirtu sana, wanta itti boqonnaa dhabaa jirtu sana, waan itti haala galfataa jirtu sana hundumaa Hafuurri Qulqulluun akkas naan jedha. Sin irraanfachiisa. Ila akka nama moo waa cabeetti keessaa dhangala'utti Waaqayyo goota akka kanatti laphee kee bana. Akka kanatti gammachuudhaan galataafan si dhaabaa siin jedha nama nana. Haalelooyaa. Nanii waan amma itti dhiphataa jirtu keessa keetti qabamte itti dhiphataa jirtu jedhe Waaqayyo gooftaan. Yeroo fuuldura kanatti Waaqayyo siifaniik boqonnaaf sii ta'a. Galataafan sii ta'a jedha Waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah. Enamo rabi kabase kabalato sokopaya. Hallelujah. Rata soko proti viji vini na maraklata jemirivas. Hallelujah. Hallelujah. Malato so proti peki abarabola barati abarabola barabo. Hallelujah. Mila boda mi kama soko proti bara 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 klasia. Goftani Jesus mana kwase no male. Ulfina jira male. Ulfina jira male. Ulfina jira male. Kabaja jira male. Kabaja jira male. Kabaja jira male. Gannat alamayu. Gannat. Gannat. Gannat alamayu jedha fakkaata asirra gamma dhagaa jirtu yoo ta'e deebii laat gannat alamayu. Yes. Hafuurri Qulqulluun wanta ati itti danqamaa jirtu sana argeera. Geessee mageesseetu wayin danqamtee duubatti deebita. Danqamtee duubatti deebita. Gannat daddafa barreessi argamaan jiru maqaan keenyatti argamaan jiru waan ta'eef yoo dhagaan jirtu inan darba waan ta'eef Gannat alamaayyu waan akkas jedhantu fakkaata. Danqamtee gara booddeetti deebita obboleettiin kun gannat gara booddeetti deebita. Amma garuu harka tokkotu dhufee waan booddeetti si deddeebisu kana waan itti ati itti duubatti si deddeebisu kanatti si fuulduraa fuudha. Harki kun fuudhee si fuulduraa gata. Hallelujah. Gannat ammeeyyuu no miloo. Gannat ammeeyyuu. Yaa daddafi barreessi ammeeyyuu. Gannat ammeeyyuu. Yes bakka eeno waan ati itti cufaa ati itti deddeebitu waan bakka የተዘጋው ነገር በቃ ደርሻለሁ ብለሽ በቃ አችት ዋን አች ጌሴ ዴቢቱ ሳን ዋን ጩፋ ወይ ብረጌሴ ዴቢቱ ኡቱን ደርቢን ሞዱበት ሲዴቢሱ tokkotu jira. Waaqayyo garuu waan si deddeebisu sanani si fuulduraan fuudha dura keetiin fuudha siin jedha nama nan hin darbita gannat ammayyuu bakka የማለፍ ጊዜ ሲፍ የማለፍ ጊዜ amma dhaabbachuu miti yeroo darbuuti siin jedha. Afaan kana dhagaa jirta yoo ta'e dafi deebii kenna gannat ammayyuu. Hallelujah. Rasola pakato komashe kama. Hey, jama dako soproni vara labora bakilato de binde vere vekilato de mare. Waaqayyotu isa sana si fuulduraan fuudha bakka amma hin darbita siin jedhe Waaqayyotu. Bakka hin darbita siin dabarsaa siin jedha. Yesus Kristos getaan yaadinaal Yesus. Amma daddafaa barreessa maqaan keessan na jalaa baree jira. Maqaan keessan akkanatti argamuuf asirraa isinii kadhachaa jira wanti biraan hin jiru waan ta'eef maqaan keessan akkanaa ba'uuf lootaatti akka laafuuta bakkee abaabashiyaa. Hallelujah. Ilaamaanaa tokko pirootiin velevaaraatiya. Nana mana gufta akan imbani
bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne naana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu haati na wajjin garaan korraafamu caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu haati na wajjin garaan korraafamu naana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne naana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu haati na wajjin garaan korraafamu caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu haati na wajjin garaan korraafamu naana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne naana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu haati na wajjin garaan korraafamu caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu haati na wajjin garaan korraafamu ammayya caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu haati na wajjin garaan korraafamu caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu caljanii gara dhaabbadhu haati na wajjin garaan korraafamu naana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne caggaa guddaa keessa kophaa kommuun deemu haati na wajjin garaan korraafamu ameen 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 ammayyoo hafuurri qulqulluun namoonni garaan keessan gaddee jiru waaqayyo gooftaan gadda keessan isin hin irraanfachiisa isiniif hin bari'a isin gabii argadhaa malee waaqayyo isiniif hin lola jedhamee barreeffamee jira baay'ee keessaniif waaqayyo gooftaan ijaa isinii ba'a yeroon kun yeroo ijaa ba'umsaati waaqayyotu ijaa isinii ba'a isin gaarii godhaa hamaan godhinaa namarratti hamaan godhinaa haasaa keessanii namaan dubbatinaa waaqayyo garuu isiniif ijaa hin ba'a namoota waaqayyo ijaa isiniif ba'utu jiru namoota waaqayyo isiniif dubbatutu jiru namoota waaqayyo isiniif dhaabbatutu jiru namoota waaqayyo gooftaan isiniif ani jira isiniin jedhutu jirtu namoota waaqayyotu iddoo keessan iddoo hir'ina keessanii isiniif dhaabbatutu jirtu haleluuyaa haleluuyaa taarikee cimdeessaa ishee jettu ka taarikee cimdeessa waan ammaatti wallaansoo siin qaba waan itti mo'icha dhabde waan sirraa cabuus dide waan si gadhiisuus dide harki tokko dhufee cabsee tarkaa si baasa yeroon kun taarikee cimdeessa waanuma yeroo hundumaa kun ta'eera kufee waan ka'u tokkoon arga hafuurri qulqulluun garuu amma isaatii kanaa kaasee waan sirraa cabsuu cabsee si bira hambisee waan si bira hambisuu mala si bira hambiseetu gooftaan mo'ichaan si dhaabasiin taarikee cimdeessaa haleluuyaa baga gammadde kan si dhibu ilaamuma yeroo baay'ee isaa waan mataa si cabsu yookiin mataa bu'uullee fakkaate wanti si cannaqu jira siin taarikee cimdeessa wanti mataa bu'uu fakkaate illee sirratti wal ga'u jira bulittinan waan bakka yeroo asiin harkaa beera jettu asiin dhufee si qaba
gaafati fagaadheera jettu dhufee si qaba. Waan akka kanatti si dura goruutu jira. Waan si cannaqutu jira ammayyuu akka dhagaa sammuu kee irra gad taa'ee waan jirutu jira taarikee jamdees. Amma garuu harki Waaqayyo dhufee isaati kanatti sirraa caccabsaa jira. Irreen Waaqayyo sirraa dhufee daakaa jira. Sirraa daakamaa jira amma isaati kanatti. Waan boqonnaa si dhowwutu boqonnaadhaaf amma si yeroo kana dhabe. Bayyeesusim yaa haleluuyaa. Humna dhiiga Yesus Kiristoosin amma yeroo kanaa kaasee wanti boqonnaa keenyaaf waanumti boqonnaa keessa nyaataa jiru amma maqaa Yesus Kiristoosin kan cabe haa ta'u. Harkaa bayi. Harkaa bayi. Harkaa bayi. Harkaa bayi. Hojii harka kee kan qabe. Eebba kee kan qabe. Mirga kee kan qabe. Kadhata kee kan qabe. Maqaa Yesus Kiristoosin kan cabe haa ta'u. Laara daaboodaa meeqilaasota biyya baaba. Maaloo obboloota keessaniifis qoodaa mee obboloota tokko. Mee qoodaa fi dhufanii haa kadhatanii. Waaqayyo hin cabsan mayyuu. Haalelooyya. Mulu kan jettu. Mulu. Waaqayyotu mana kee gala. Mulu kan jettu. Mana kee galeetu akka nama shaamaatti kirbitii wayii qabsiisu akka kanatti ol galeetu waanuma si gararraa ta'e tokko irratti ifa sii ibsa Waaqayyo gooftaan nagararraa humna koo oli waan ati jettu kanarratti ifa Waaqayyootu sii ba'a. Gaafa ija ifti Waaqayyoo sii ba'u isatti si nagararraadha jettutu dhufe miilla kee gajjallaa gala mulu. Kana duwwaa godha miti Waaqayyo gooftaan. Dukkana keen ibsa. Konfartiitu sitti dhaga'ama. Maal gaddatu sitti dhaga'ama. Waan si gaddisiisuu barbaadutu jira. Waan laphee kee cabsuu barbaadutu jira. Ila dhaggeeffadhu mulu. Kottu dhugaa ba'i. Hafuurri qulqulluun akkas naan jedha. Gidduun sii gala. Gadda gidduun sii gala. Waan gidduu sii galu tokkoon qaba. Gaddan si oolcha. Laphee keen gadda oolcha. Jireenya keen gadda oolcha. Mana keen gadda oolcha jedha Waaqayyo gooftaa. Yaa haleluuyaa. Oluma galeetu dukkana wayii sirraa ari'aafti kun. Mulu kan jirtu. Barreessaa jirta. Waaqayyo si eebbisu. Dhugaa. Yaabeheer jalibbi amlaakno. Waaqayyo waaqa lapheeti. Waaqa keessa nama arguudha. Anis waan hamma danda'e waan laphee korra jiru hafuurri qulqulluun natti fidu. Asirraan isinii kadhachuudha. Hin hojjetaa yoo jettan sirriitti hojjeta Waaqayyo immoo argineerra argaas jirra. Baay'ee nama baay'ee gargaaraa jira Waaqayyo gooftaan. Gaafa Waaqayyo nama oolchu, gaafa Waaqayyo nama gargaaru, Waaqayyo taankii namaaf hin ergu sagalee masaa namaaf ergaa. Taankii miti Waaqayyo kan inni namaa ergu sagalee isaa erga. Fayyisuu barbaades banuu yoo barbaades sagalee. Amma kan dhagaa jiru Waaqayyo immoo sagalee isaa ergeera. Mulu ammayyuu dhagaa jirta miti. Amma kan si dhibu mee of ilaali. Garaan kee gaddaan guute naasuudhaan guute kun hundumti isaa si keessaa baheen sokkaa siif gammachuutu ta'a. Siif amma yeroo kanaa kaasee nagaatu ta'a. Gurra keetti sagalee nagaa jedhutu namaa jira waan ta'eedhaaf. Wanti isheen mormu wanti ishee ari'atu kun hundumti isaa hidha Waaqayyo gooftaan hin caba. Gidduu ishiin gala garuu garaa kee irra harka kee kaa'i. Garaa kee irra harka kee kaa'i mulu. Garaa kee irra harka kee kaa'i. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiin keessi kee gammachuu naa guutu. Jireenyi kee gammachuu naa guutu. Manni kee gammachuu naa guutu. Bultoon kee gammachuu naa guutu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ila gammachuu waame amma yeroo kana kaasee gammachuun siif haa ta'u. ሰላም በኢየሱስ ክርስቶስ ለቤታችሁ ለነገራችሁ ሰላም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ሃሌሉያ። ደስ የሚለኝ ሲከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔ ደስታ የኔማ ደስታ ሲከበር ጌታ ደስ የሚለኝ ሲከብርልኝ የኔማ ደስታ ሲከበር ጌታ። አሜን 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 አሜን። ነጋ ኬኛ እናረ ገልፊ ኬኛ inni boqonnaa keenya
inni nagaa keenya, inni ifa keenya isa dhugaadha. Haleluuyaa. Teelaa baasee kobboo koomaraatiyaa. Ammayyuu maqaa Yesuus Kiristoos hin jireenyi keessanii kamaa haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin kamaa haa ta'u. Kiyyaa tamasgeen. Kiyyaa dhagaa jirta yoo ta'e kiyyaa tamasgeen. Ilaa waaqayyotu waan qabame tokkotu jira kan kee kiyyaa tamasgeen. Wayitu sii gadhiifama. Wayitu sii gadhiifama kan si dhibu. Wayitu dhufee harka kee gala. Waan mati fagootti hedduu tokko. Karaan kees fagoodha. Daandiin kees fagoodha. Garuu wantu qabamee jira. Wantu si jalaa qabamee jiru tokko jira. Gooftaan garuu waa'ee kiyyaa tamasgeen marrisaa jirta si haa eebbisu. Eebbifame dhugaa. Karaan kees fagoodha. Beektaa. Kakuun kees fagaateera. Garuu qabamee jira kan kee qabamee jira waatu si jalaa qabamee jira. Kan si dhibu waan si jalaa qabamee jiru kana gargar banee akka nama maanni paaspoortiitti waa nama rukutuutti akka kanatti fakkeenyaaf otoo hin deemin duratti maal argattu viizaa argattu jechuudha. Akka namamee viizaa wayii isiniif akka rukutuutti nama kanaaf kiyyaa tamasgeen. Akka kanatti wanti kun dhufee si rukuteetu dhimma kee kana sii fixa. Wanti si jalaa qabame kun hin gadhiifama jedhe Waaqayyo Gooftaan. Hin gadhiifama. Waan gadhiifamu sanatu jira. Waaqayyo Gooftaan hin gadhiifama jedha. Yaa tikikkillo uneetu no ani hin beeku. Ani waanuma afur ilaal waanuma laphee koorra jiru isinitti hima. Arras boris baay'een keessan immoo dhugaa baatudha. Lela baba bashila botoko soko proti malala bora baka. Hallelujah. Ila namanana afur kulkullon akkuma ti barreessaa jirtu. Harka koo keessa jira wanti hundumtuu inni qabame sin gadhiifama dhimmi keessin xummurama. Amma iddoon keessin geeddarama karaan kees banama hin ta'a jedha kiyyaa tamasgeen. Galateeffadhu yoo barbaaddes dhugaa ba'i fagoon jiru. Fagoon jiru. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maaltu dhaabamee ramee gooftaa bira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maaltu dhaabamee ramee gooftaa bira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maaltu dhaabamee ramee gooftaa bira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maaltu dhaabamee ramee gooftaa bira. Lammaffaa deebi'ee natti hin dukkanaa'u. Yesuus tol galee golaa imimmaan yaa'u. Lammaffaa deebi'ee natti hin dukkanaa'u. Yesuus tol galee golaa imimmaan yaa'u. Karaan hin jirre. Karaatu jira jechaan deema. Bara humni dhibus humni jira jechaan deema. Karaan hin jirre. Karaatu jira jechaan deema. Bara humni dhibus humni jira jechaan deema. Amantiidhaan waanan jiraadhu. Amantii riqicha kooti. Amantiidhaan waanan jiraadhu. Amantii naaf humna kooti. Amantiidhaan waanan jiraadhu. Amantii riqicha kooti. Amantiidhaan waanan jiraadhu. Amantii qabeenya kooti. Ameen 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 ameen. Hallelujah. Gatamee. Achitti nafu dudduubatti seenaan koo.
achitti nafu dudduubatti seenaan koo achi fuudhamaa hin dubbifamaa nama gaatamaa waaqayyo waa'amaa achi fuudhamaa hin dubbifamaa nama daadhabaa waaqayyo waa'amaa dudduuba taa'ee fi dhumatti nafu guwaanaa jedhu waan itti tolu an darbeen deemaami borabdiin qabaa nama daadhabaa gooftaa tol qabaa gooftaa tol qabaa sitti addaan ba'uu hiddannuu rakkoo sitti dhadheeraa sitti addaan ba'uu wabii lubbuu koo si waamameeraa sitti addaan ba'uu hiddannuu rakkoo sitti dhadheeraa sitti addaan ba'uu wabii lubbuu koo si waamameeraa sitti addaan ba'uu hiddannuu rakkoo sitti dhadheeraa sitti addaan ba'uu wabii lubbuu koo si waamameeraa ameen 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 sitti naaladheem hidda kee jiraam hiddi koo Pura keetiin socho'u maashaan hundi koo erga akkas ta'ee simiti ree bulchiinsi 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 koo naaf galeetu jennaanan jedha jedhaniif hin jedhu. Ambaroota hedduun qaba awwaanan dubbadhu naaf galeetu jennaanan jedha jedhaniif hin jedhu ambaroota hedduun qaba awwaanan dubbadhu naaf galeetu jennaanan jedha jedhaniif hin jedhu ambaroota hedduun qaba awwaanan dubbadhu ameen 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 arraba hamaa burqaa calalaa dha'ee burju harkaan afaan uffata adiin irraa xureessu waaqayyoon niisu ameen 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 jabaadha yesus na yallaasisu jabaadha yesus na yallaasisu jabaadha yesus na yallaasisu jabaadha yesus na yallaasisu ameen 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 jabaadha yesus na yallaasisu jabaadha yesus na yallaasisu ameen 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 ila Hola waaqayyo isa cubbuu addunyaa baraabate ila hola waaqayyo isa ofii isaa har'a nan jaallate ila hola waaqayyo isa cubbuu addunyaa baraabate ila hola waaqayyo isa ofii isaa amma na jaallate ameen 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 Yela bosso koprota ki amama sheka barada maqaa Yesus Kiristoos hin gammachuun kee guutuu haa ta'u. Dolkaa fayyisaa moo maal jedha? Dolkaa fayyisaa. Dolkaa fayyisa. Dhagaa jirta yoo ta'e deebinaa kenna. Dolkaa fayyisa. Dolkaa. Yeedaan osso koprota yaa haleluuya. Waan saayi wanta irra jirtutu mijataa miti. Iddoo irra jirtutu mijataa miti. Waan irra jirtutu mijataa miti. Si quubsaas miti. Amanan. Siif mijataa miti. Dolkaa fayyisa. Mijataa miti. Yookiin immoo wal qixxaataa miti. Waan irra jirtutu hin mijataa miti. Garuu harki abbaan ko harki inni tajaajilu haala kee amma irra jirtu sana siif hin mijeessaa. Himmijata siif waaqayyotu siifan mijeessa jedha yaa barreessaa jirtas yaa eebbisulka himmijata harka kootiin siif mijata amma garuu siifan mijeessa siin jedha afurri waaqayyo afurri waaqaa afuura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiti namni isatti baqatee olaa baashee kaaboo tokko baay'aa afurichi afuura nagaa laatudha. Afurichi afuura boqonnaa laatudha. Afurichi afuura fayyina laatudha.
Yookaas kaamoo laabakaataa nootakiyaa. Afuurichi inni nuu kenname kun afuura nagaa laatu. Afuura boqonnaa laatudha. Dhimma jata dulkaa fayyisa. Waaqayyotu haalichi wal qixxaataan godha jedha Waaqayyotu wal qixxaataan godha. Wal qixxaata jedha Waaqayyo gooftaan. Oh, laba joko soko pro neki ababa shika baradiaba. Mata soko baradi kabaradia barabo. Akka jedhu macaafni qulqulluun isin masilan warra qajeelotatti gaariin tokko yuun irratu jedha. Wanti gaariin tokko yuun irratu jedha. Lalisee hambisa. Lalisee hambisa. Lalisee dhagaa jirta. Lalisee ila kakuun kees baay'ee lolli kees baay'ee yeroo baay'ee qilleensatu sitti baay'ata. Walumaa gadi waan si lolu waan haara galfisii dhoowwa waanuma lolatu sitti baay'ata si. Kakuun kee immoo baay'ee kakuu heddummoo qabdu waan heddummoo qabdu. Walumaa gadi immoo waan siraasutu jira. Kan si dhibu akkuma kana immoo waan eebba keenyaatutu jira. Laliyyaan bisi waan eebba keenyaatu. Ammati eebban qabu. Barakati illishiin. Eebban qabu. Hin yaadda malee kakuusaa qabda malee eebba garuu hin qabu. Hojjettus garuu kan si dhibu waan yeroo hedduudhaaf yeroo dheeraaf kana si godheti Waaqayyo gooftaan irran si dhaaba siin jedha. Irran si dhaaba. Waan irra si dhaabu tokko jira jedha Waaqayyo gooftaan. Lootaan se kaapuroo tokko bajjii kamoona soo. Amoolaataa se kabaraatee kamaya. Yaa waan eebba keenyaatu afurri qulqulluun garuu nan cabsa jedha. Waan ati dhageessuuf yeroo baay'ee isaa waan ati dhageessu wanta sirriitti ta'u garuu gargaridha. Wanta ati dhageessu kan biraa, wanti sirriitti ta'u kan biraa, wanta ati irra jirtu kan biraa, wal jala darbaadha yeroo baay'ee isaa. Abdiidhumaan deebita malee wal jala si jala darbaadha. Waaqayyo gooftaan akkas naan jedha. Balbala eebba keerra nan sin dhaaba. Ammaan booddee garuu harka kee eebbisuun jalqaba. Jireenya kee kananii eebbaan guutuu jalqaba jedha gooftaan. Haalelooyya. Namoonni wanta irra jirtanitti deebii dhabdan eenyu akka deemu beeku. Waaqayyo gooftaan namootan deebii deebisuufan qaba. Malsi Waaqayyo maal godha laata jettanii namoota deebii dhaggeeffattan dhimma harka kamiitiin qabame kan jiru dhimmi keessan. Deebiin isiniif kenna jedha Hafuurri Waaqayyo. Deebiin isinii kenna. Deebii argattu isin. Waaqayyotu deebiin isiniif kenna jedha Waaqayyo gooftaan. Haalelooyya. Namoonni harka Waaqayyo irraa deebii eeggachaa jirtan Waaqayyotu deebii isinii deebisa. Nama miti waan ta'eedhaaf. Deebii Waaqayyo waan isinii deebisuuf. Alaalaa baaraadota mingilaasoo kobbajii kaasoo. Hallelujah. Mals. Dhuguma isiniin jedha. Mals. Deebii namoota Waaqayyo deebii isinii kennutu jirtu. Hafuurri qulqulluun deebii isinii kennaa isiniin jedhaa jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin deebii argadhu. Waan hojjettu irratti, waan gootu irratti, Yesuus Kiristoosiin lafa qabamee jiru, lafa itti dhimmi kee qabamee jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kanaa kaasee ajajeera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin deebiin mana kee haa dhufu. Bilbilaan haa ta'u, dhaqxee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin deebiin mana keetti wal haa ga'u. Koffet dhimmi kee maqaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kanaa kaasee deebii argadhu. Loota maasee kaabooraati abaara. Deebiin gara mana kee haa dhufu. Deebiin gara jireenya kee haa dhufu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin deebii argadhaa. Elaabana soko proteka babaratias.
Amma namoonni sila sit dhukkubaa ture. Amma garuu Waaqayyo Gooftaan namoota fayyina isin godhaa jirutu jira. Siifan dhiise ishee jettu kun siifan dhiise. Siifan dhiise. Siifan dhiise. Siifan dhiise. Hin sodaatin. Siifan dhiise kan jettu kun hin sodaatin. Waaqayyotu ifa kootu sirra jira siin jedha. Achumatti lamumatti jirtutti ifa Waaqayyotu sirra jira siin. Siifan dhiise kan jettu kun. Ifa Waaqayyo waan sirra jiruuf hin sodaatin. Waaqayyo Gooftaan sin gargaara. Sin qabaa. Karaa sin banaa. Waan keessa jirtu keessaa sin baasaa. Iji koo sirra jira. Harki koo sirra jira. Siin jedha Hafuurri Waaqayyo. Lootaan seekaa porotokoo pooyaa baaraatos. Iyesus, Iyesus, Iyesus. Hallelujah. Ammas deebi'ee namootan karaa dhufan qaba. Faarfannaa tokko isin affeereetan deebi'ee isinii kadhadha. Amma kanatti garuu isin oliif qooda. Deebiin kadhammayyu. Faarfannaa tokko isin affeera. Faarfannaan hidhaa hiika waan ta'eef. Faarfannaan hidhaa hiika waan ta'eef. Faarfannaa kana isin affeeren deebi'ee isinii kadhaa. Amma kanatti garuu oliif qooduun dagatiina. Hallelujah. La bola basse kabala bora dia baraba.
Shalala bola bara bora bara bora bara bora bara. Dhugaadha 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 dhugaadha. Hallelujah. Isaan oolle buloota ko. Isaan galaata kee du'an oolee ankaraa kee. Uffe. Galaata kee caban oolee ankaraa kee. Mato soko joko pro neme larada. Jana doso kopro de vecchia baba balado da balabora di asseca baba jico nano soko pro de vilado dama. Hallelujah. Dito soko pro neke ababa shelara la roda barado soko pono na megladio. Ela dan soko mariato kosia. Mak agofta Jesus Christos amma ikamato. Lotu gutama kan jettu kun. Lotu gutama. Lottoo guutamaa dhagaa tilaan lottoo guutamaa asirra maqaan kun na jala badee lottoo guutamaa lottoo yaa hallelujah waan arguu barbaaddu jirtaa wanta ati arguu barbaaddu immoo walirraa fagoo yookiin immoo waatu sin gidduu jira waan kana garuu arguu barbaaddaa ija keetu waa arguu fedha. Siif dhimma kee gidduu magaraajaa goore kana waaqayyo gooftaan tarsaasee akkati wal argituuf ajajni waaqarraa ba'ee jira. Wallan si argisiisa wantan wajjin wal si argisiisuun qaba jedha afurri waaqayyo. Lottoo guutama raataa sookopaa yaaba. Hallelujah. Waanan wal si argisiisu waan wal argitutu jira. Siif dhimma kee gidduu yookiin waan arguu barbaaddu gidduu waan goree jirutu jira. Gooftaan garuu waan kana kutee waan walitti si baasa. Karaa kee kanaaf siif dhimma kee kanatti walitti baasa siin jedha. Ammayyuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoonni gaa'ila keessan lola qabu, namoonni gaa'ila keessanitti aara galfii dhabdanii keessumaa namni sadi boqonnaa dhabdanii ganamaaf galgala boossan afurri qulqulluun akkas naan jedha. Boqonnaan isiniif kenna lola isinirra jiru kana jedha gooftaan nan cabsa jedha afurri waaqayyo. Nama sadi baay'ee ganamaaf galgala dhiphina qabdu gaa'ila keessantu lola qaba. Waan gaa'ila qabuufiti baay'ee lola qabdu waan ta'eedha. Afurri qulqulluun garuu namoota nana lakkasiniin jedha. Nagaan isiniif kenna. Nagaa argattu. Boqonnaa argattu. Gaa'ila keessanan fayyisaa. Gaa'ila keessanirraa lolan cabsa jedha afurri waaqayyo. Namoonni gaa'illi keessan lola qabu afurri qulqulluun nan cabsa jedha. Amma dhukkuba keessa kan jirtan sammuun keessan kan dhukkubsatu, miilli keessan kan dhukkubsatu, maatiin keessan iyyuu kan dhukkubsatu, boqonnaa dhabdanii kan jirtan amma yeroo kanaa kaasaati maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Biyyuma kam keessa jiraadhaa, ala keessa jiraadhaa, biyya kam teessanii kan jirtan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kanaa kaasee birmadummaa argadhaa. Amma garuu nagaa argadhaa. Nagaan waaqarraa isiniif haa ta'u. Amma yeroo kanaa kaasa boqonnaa argadhaa. Namoonni dhimmi keessan qabamee jiru isiniif haa hiikamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa isiniif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamaa isiniif haa ta'u. Amma fayyaa. Jireenyi keessan fayyaa haa ta'u. Manni keessan fayyaa haa ta'u. Gaa'illi keessan fayyaa haa ta'u. Hojiin harka keessanii fayyaa haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Obboloota hunduma keessan egaa warri jalqabaa kaatanii waliin turre ulfaadhaa. Waaqayyo bara keessan hunduma keessan haa eebbisu ni isiniin jedhaa. Baay'een sin jaalladhaa. Yeroo waaqayyo carraa naaf kenne asuma peejii kanarratti yeroo baay'ee dhufeen isin tajaajila. Egaa amma gidduu kanallee xiqqoo gargarsiin jalaa badeen ture asirra xiqqoo ishee egaa hojiima tokko natti baay'ate. Gaafa waaqayyo carraa nuu kennu akkuma kana dhufnee isin tajaajilla. Ni lammataan immoo zuumiin keenya ni kamisa yookaan qidaamees ni jiru asirratti darba jechuudha.
kamisa akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 3 irraa eegalee zuumii laayivii asirratti darba. Warri barbaadan immoo keessan galtanii hirmaachuu dandeessu. Achirrattis Waaqayyo hojii gurguddaa hojjetaa jira. Namoonni baay'een keessan gargaaramaa jirtu. Warri zuumii sana hirmaattan zuumii sana dafaatii galaa kamisas isiniin jenna. Kamisas yoo daftanii galtan hin argitu. Waaqayyo isinaa eebbisu, eebbifamaa isiniin jechuun nan jaalladha. Lakkoofsi WhatsApp ku achumarra jira. Warri naa barreessaa jirtan achumarra jira. Asumarra jechuudha. Peejii kanarra jira. Peejii kanarratti waan yeroo hundumaa sagalee Waaqayyo afaan Oromiffaa magaa kanan danda'u waan ta'eef asirratti isinii darba afaanuma kanaan eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Peejii kana share, invite, like, follow gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana hordofuu warri isinitti tolu. Warri isinitti isinii galee hordofaa jirta Waaqayyo isinaa eebbisu. Warri immoo isinii hin galles ganaa isinii gala waan ta'eedhaaf jabaadhaama hordofaa, calluma jedhaati hordofaa. Amma isinii galutti jechuudha. Waaqayyo kallattii tokkoonis lamaanis hin dubbata. Hojii isaa waan barbaades hin godha waan ta'eedhaafiti. Akka kana godhaa isiniin jennaa. Kamisa wal argina. Kamisa karaa zuumii warri galuu barbaadan liinkii isinii ta'a zuumii keessan gala. Warri immoo asirraan hordofuu barbaadan asuma jalaan hordofuu dandeessu. Yeroo kamittuu ijoolleen kam ijoollee keessaniif yookiin immoo warroota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisuu yeroo gaarii qabaadhaa. Baay'een sin jaalladhaa. Ulfaadhaa. Waaqayyoodhaan galateeffannee baana walumaanii asirraa otoo hin bahiini kadhataa ergamoonni nu barsiisaniini liinkii yuutuubiin asirra jirus asirratti argitan kan koo waan ta'eedhaafis subscribe gochuu hin dagatinaa. Achirraanis wantoota garaagaraa faarfannoota yookiin lallaba garaagaraa hedduutu jira waan ta'eedhaafiti. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisuu kadhantaa abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiise kadhachuudhaan waliin xumurra jechuudha. 2 3 yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. Kan nu guddin kee nuuf kennu, yakkaa keenya nuuf dhiisi. Nu soorra yakkin akka dhiibnu qormatti nu gashiin hamaa nu oolchi malee. Mootummaan keetii humnis galannis bara baraan siif haa ta'u. Barriif jireenyi keessa hundumtuu kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Baay'een sin jaalladhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Yeroo gaarii, shalom, carraa gaarii kamisa wal argina. Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu, eebbifamaa. Haleluuyaa.